Kaayyoo kee galmaan ga'uudhaaf wantoota gurguddoo shanan armaan gadii kana raawwadhu. Tokko jecha namaa maal naan jedhu sammuu kee ol osoo hin taane miilla kee jala kaayi. 2 rakkina amma keessa jirtuu fi dhiphina itti jirtu kana kaleessa eessaa akka turte yaadadhuutii fuuldura keetiif rabbiin abdachuudhaan bira kuti. 3 ogummaa keetiif cimina kee namatti himuu osoo hin taane hojiidhaan agarsiisi. 4 kaayyoo qabaachuu kee malee kaayyoon kee maal akka ta'e namatti hin odeessiin. Maaliif yoo jette namni kaayyoo kee yoo itti himte karaatti kuftu sii mijeessa waan ta'eef. 5 taatee argamuu qabda. Waan dhabdeef akaa'iin bara beelaatii kan hongeettiin darbanii obboleessi warqiidhaa barbaadanii arganii ወንድሜ ወድሃለሁ ብዬ ነግሬ ባላውቅ ባንተ ከመጡብኝ ታውቃለህ ወንድሜ ጭራሽ ቀልድ አላውቅም ወንድም መከታ ነው ወንድም እኮ ጋሻ አንተ ለኔ ማለት በቃ ወንድሜ ነህ በጣም ወድሃለሁ አው ብራዘሪ